konteeneera guutuu gatii amma kana kaffaltee isa iyyuu immoo bara wayyaanee keessadha. Wayyaaneenis biyyatti gashuullee rakkistee kitaabni sun akka ta'e biyya ga'ee mucaan sun kan isheen nu goote keessaa gurbattiin kun jechaadha. Gurbattiin Abtaamuu Lamuu jedhamtu kuni artistiin kun kan isheen nu goote keessaa kana akka guddaattanii akka positiiviitti akka waan guddaa gurbattiin kun nu ooltetti baay'ee oolmaa bayeessa Oromoo irraa qabdi jedheetan yaada. Asirra dhaabadheetanii beekaniin dabalateetan namoota qeequu naa eeyyamtu. Gurbattii kanarra dhaabadhee hojii gurbattii kanarra dhaabadhee meeyyoon beekaniinis dabalee warratti dooktoroofte fi warratti piroofeesoroofte kana walitti qabee kamii gashallatu. Tole meena dhaggeeffadhu dooktara nan ilaaliin ija babaaste kifilii 25 baratte kifilii 27 baratte riisarcherii economistii agriculturalistii sociologistii ministii waan barbaadde baradhu. Mee kitaaba 10 walitti qabnee kitaaba 10 yuunivarsiitii bii Impaayera Itoophiyaa keessaa poostaadhaanis haa taatu walitti gurmoofnee waldaa hayyoota Oromoos haa ta'u biyya alaa kanatti hundeessitee waggaan kitaaba 50 gurbattiin barumsa amma keenyan baranne kun kan isheen ergite kana ati immoo ani immoo walitti dhufnee Transporti geejjiba kontineerlee nama kadhannee sabiinsa yeroo baay'ee dooktoroonni kun piroofeesoroonni kun rakkattu wayiiti akkuma Abiy Ahmed iyyuu saarakkisu walitti daguugee nu fite kana ekonomisteetti homaa immoo hin qabdu istoorii namaa barreessiti eresas illee makanatti miti jechuun koo namni barate soorummaan isaa inni caalaan sammuudha waaqaruudha dhaloota sheep gochuudha sana nan amanaa akka nama xinnoo kutaa lakkaayetti garuu biyya alaa kana keessa kan jirtu ati degree kan qabdu maastersii kan qabdu PhD kan qabdu postdoc kan hojjette researcheriin kaampaaniin barsiisaa yuunivarsiitii maaloon kee kuni kan bu'aa kitaabaa beektu hamma gurbaan kun bu'aa kitaabaa bartee biyya sanatti biyya dhaloota seetiitti kitaaba kana ergitee ati walitti gurmooftee kitaaba 1000 meeqa ergitee fidi beekanittis dabalate. Anaanis dabalate. Anaan komachuu rayyaan isa eengadda dhufee homaan qabne komachuutu hin taane yisumaan isa waggaa 20 35 biyya kana turte. Maal meerre kitaaba ati dhaloota biyya sana kitaabni hin jiru sitti ni maal. Barachaan ture barsiisaan ture namni gaafa bahu digirii fudhatee ba'a malee waraqaa fudhatee ba'a malee sammuu hin jiru baranne kitaaba barbaachisutu hin jiru aksesiitu hin jiru biyya sana. Dijitaalii hin jirus kan ta'ee Sisteemiin information siistemiin isaa sirratee laayibirariin ammayyoomee soft copy barattootaa fi hin qabani biyyi sun. Teknooloojiidhaanis yuunivarsiitii Finfinneetii kaasee amma yuunivarsiitii baadiyyaa keessa jiranitti hin qabani. Kanaaf kitaaba hard copy akkasii binnee miti bakkeerra iyyuu tolli guute. Dhuguma siin jira namni naa ergitu yoo jiraatte anaaf transportii naa ergitee kan na gargaartu yoo jiraatte kitaaba 500 ji'a tokkottan qopheessa kitaaba 500 gatiinsaa yoo xinnaate miliyoona walakkaadhaan kan argitee biyyi Itoophiyaan sun bitachuu hin dandeenye. Dhimma adda addaa irratti ilaalaan ture amma keemistirii irratti amma calliseedhuma funaana kun amma kana principles of biochemistry waan irratti kitaabni akkasii akka inni hin jirre beekaani biyya sana keessatti bitachuu hin danda'ani yuunivarsiitiin baajetattiin bituun qabu kana utuu walitti guurre kitaaba kana biyya alaa kana keessa deemneetu kadhanne jira moddoon namaa kennan kitaabni kun outdated dira haaraatu printi ta'aa jiru isaa inni asii moofaa achitti biyya keenyatti haaraa square jechuun haaraa addaati jechuudha inni asii moofaa. Beekumsi achirra jiru beekumsa ajaa'ibaati. Kanaafuu maal goone niifati. Maal goone hayyoonni Oromoo. Yoo birrillee daddabne
yoo biyya keenya keessatti waa gochuu dadhabne dhaloota irratti hojii hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee wanta irra deddeebi'ee dubbadhu onlaayinii digirii sertifikeetii biyya keessatti laachuu dandeenya. Kaampaasii keessa jirtanitti wajjin walii galtanii barumsi biyya kanaa dijitaalii ta'e onlaayinii ta'eera. Biyya sana keessatti sertifikeetaan giraajuweet gochisiisuu illee hin dandeessa ati. Doktoroonni, piroofeesoroonni wal geesse kun nan beeka yoo xinnaate PhD kan qabdu akka nama 80 walitti siin qabeen adreesii bilbila lafa siin jirtan magaalaa siin jirtan hunda walitti qabadheen qaba. Amma kana booda na salphises jedhii silaa maqaa kee eeggatta. Tokkoon suuraa kee wajjin yuunivarsiitii ati keessa jirtu wajjin baaseetan maal godhe kun Oromoodhaa maqaa keedha. Maal na goota? Waan tokko nan gootu doktoroofte piroofeesoroofte waan ati Oromoodhaa gootuun taa'ee ilaala. Walitti dhuftee waa tokko ijaartee weebsaayitii bareedaa tokko ijaartee Oromiyaa keessatti beekumsa koorsii itti specialize goote irratti yoo tokko kennite introductionii isaa yoo kennite agriculture yoo ta'e introduction to agriculture jettee seensa isaa waan biyya kanaa summarize goote koorsii tokko credit hour 3 biyyatti yoo laatte tola ilma Oromooti. Osoo sociology ta'e akkasii yoo IT ta'e akkasii yoo maali yoo nursing ta'e akkasii yoo medical doctor ta'e hunduma irratti koorsii kennuu hin dandeenya moo hin dandeenyu biyya kanarraa biyya keessatti. Hin danda'amu moo hin danda'amu. Dhuguma hin danda'amu. Laayivii barsiisuun hin danda'amu akka nama taa'aa jiru kanatti siiqindeessinee pilaatfoormii akkasii sirreessinee biyya keessaa ijoolleedhaa namoonni biyya kana akka waanuma taabileetii wayiillee bitaniif godhamee yoo xinnaate barattoota 50 irratti eksperimentiin hojjennu barsiifnu asii digirii laachuu yaallu. Digiriin biyya ormaa kun hin fayyada. Standaardii biyya alaa kanatti kaarikulamii biyya alaa kanatti kennina waan ta'eef kitaabaan wal qabsiiseen kanas achumaan quba si qabaachisuu barbaade yaa dooktoroota yaa piroofeesoroota. Artikiliin keessan googilii keessa jira. Eeyyeeni faranjiin irraa dubbisteerii fi ergooti. Isinis PhD itti argattaniittu ji'aan miindaa qabdu daa'imman keessan ittiin guddifattu. Inni kun bareeduma garuu daa'imman akkas baabiiftuu jirtu daa'imman ilmaan Oromoo keessaa baatan. Nan beeka biyya qabdu biyyi kun Habtaamuu Lamuu dabalatee Habtaamuu Lamuuf biyyi isaa Kanaadaati. Lammii Kanaadaati. Ilma Kanaadaati. Waan tokko san dhibu waa'een Oromiyaa maaltu isa gashi? Biyya qabakaa biyya ilmaan keessatti guddifataa jiru biyya keessatti hojjetaa jiru qaba waan ta'eef biyya keessa jiraataa jirutti qaba waan ta'eef dhimma kootiiree dhiisuu danda'a. Baay'een see doktoroonni maaloon kuni baay'ee nama girooma Oromiyaa kan hin qabne yuunivarsiitiitti cullu jettee lammii biyya kanaa qabattee teessee waan Oromoo itti kaaste iyyuu kan hin jaallanne. Oromoo waan jedhamu itti kaaste kan hin jaallanne maaliif biyya isaa geddareera waan ta'eef biyya Oromiyaa jedhamtu kana irraa haqateera waan ta'eef karaa adda addaatiin siyaasaanis madaa'eera waan ta'eef karaa adda addaan jibba kana walirratti ijaaramuu kanaan wal mammadeessanii wal fixaniiru waan ta'eef sassaabamanii golatti nam'anii taa'aniiru. Kitaaba ergina mana bayi gola keessaa yuunivarsiitii keessa jirtu keessaa bayi achi keessaa baasiiti waan achi keessa jiru riisoorsii achi keessa jiru yoo birrii yoo doolara miliyoona achi erguu baatte 100,000 achi erguu baatte kitaaba achi ergi. Kitaabichi dhaloota itti aanee dhufu nuu qara nama saayintistoota irraa horanna. Kanaaf kana hojjetu Habtaamuu Lamuu gurbaa rifeensa hin qabne kanarraa kan hin bare kanadha. Kana nuuf tuffadhu yeroo hunda kana nuuf gaafadhu. Gurbaan kunillee faayidaa kitaabaa bartee akkaataa akkasiitti kitaaba 50,000 konteeneriitti feetee biyya dhaloota isheetti ergitee ani biyya dhaloota kootti kitaaba 5 ergeeraa jedhee nuuf gaafadhaan yeroo hundumaa. Katti nama caaltine namni.